qaama badiin raawwatu kamiinuu hin gufatu. Qabsoo hadhaawaa kaleessa gaggeessaa turreen biiftuun injifannoo wayita ifuu eegale yakki humna faayidaan isaa duraa tuqameen raawwatamu kamuu injifannoo fi jijjiirama qabsoo keenyaan galmaawaa jiru gonkumaa of booda deebisuu akka hin dandeenye beekuun barbaachisaadha jedha. Ibsi dhimma nageenyaa irratti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin kenname. Yeroo ammaa injifannoo qabsoo hadhaawaan argame gufachiisuuf keessattuu Oromoo fi Oromiyaa nagaa dhawuuf aggaammiin taasifamaa jira. Aggaammii qaama nagaa uummataa booressuu barbaaduu raawwatameen lammiilee keenya nagayaa fi poolisoota Oromiyaa godinaalee Booranaa, magaalaa Moyyaalee, Harargee Bahaa, Aanaa Cinaaqsan, Gursumii fi Baabbileetti akkasumas Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessootti lubbuun isaanii dabarteef gadda cimaa natti dhaga'ame ibsaa. Maatiif firoottan lammiilee keenyaatiif jajjabina hawwa jedhan ministeer muummee Dr. Abiy Ahmed. Gochi kun kan raawwatame naannoo daangaa naannolee Oromiyaa fi Sumaalee Itoophiyaatti ta'uusaa fi waldhabdeen daangaas akka jiru ni beekama. Rakkoo daangaa furamuu akka qabu amantaa guutuu kan qabu ta'ee garuu walitti bu'iinsi uumamaa jiru kun uummata naannolee Sumaalee Itoophiyaa fi Oromiyaa kan bakka bu'u miti. Rakkoon lubbuu lammiilee keenya galaafachaa jiru kun daangaa maqaa haa godhatu malee gocha ammeenyummaa uummattoota nagaan ollummaa waliin jiraatu walitti buusuu bira darbe nageenya biyyaa booressuuf kan aggaamamedha. Gochi badii akkanaa lubbuu lammiilee qulqulluu galaafachuun baay'ee kan nu gaddisiisu ta'us uummattoota ollaa naannolee lamaanii nagaaf dhaabbate nagaa barbaaduuf xiiqii itti uume qaama walitti isaan buusu adda baasanii saaxiluun akka seeratti dhiyeessan kan taasisudha. Gochi shiraa kun kallattii kamiinuu kan kaayyoo qaama nagaa keenyaa booressuu barbaadu milkeessu miti. Sababni isaas humni miira uummatummaa hin qabne lubbuu lammiilee caalaa faayidaa dhuunfaasaa dursuun karaa qaxxaamuraan badhaadhuuf nageenya lammii booressuun gocha kufaatiif mo'amuu isaanii waan agarsiisuufi. Jijjiiramni qabsoo hadhaawaa uummattoota biyyattiin eegalame gonkumaa kan of booda hin deebinee fi inumaayyuu uummata keessatti xiiqii jaalalaa fi tokkummaa kan uumu jedhan abdadha jedhan Dr. Abiy. Kana yoo jennu garuu yakkamtoonni kunneen akkuma barbaadanitti uummata keenya shororkeessaa yaa jiraatan jechuu miti. Gocha mo'amuu isaanii kana irratti barree hojii keenya hojjechaa saaxillee seeratti dhiyeessuu qabna jechuu barbaadeeni. Humnoota karaa hidhateen lammiilee keenya irratti gaaga'ama lubbuu fi qabeenyaa dhaqqabsiisan kana mootummoonni naannolee Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa waliin ta'uun seeratti akka dhiyeessan abdii guddaan qaba. Mootummaan federaalaas humnoota uummata irratti yakka raawwatan kana mootummoota naannolee lamaanii waliin ta'ee seeratti dhiyeessuuf cimsee kan hojjetu ta'uu isiniif ibsuun barbaada. Kanaanis imalli keenya jijjiiramaa jaalalaa fi ida'amuu gocha abdii kutattootaan gonkumaa hin gufatu. Ofiif jiraachuu warri bare gaafa uummanni nageenyaan jiraatu hirriba dhaba. Karaa qaxxaamuraan badhaadhuu kan bare gaafa karaan itti cufamu gocha mo'amuu raawwata. Namni haqa qabu ifatti deema. Hattuun haqa namaa saamu dukkana keessa deemuu filata. Kan ta'aa jirus kanuma. Nu garuu fuuldurri keenya ifa. Gocha warri imalli milkii kun akka itti fufu hin barbaanne hojjetan imala keenya saffisiisti malee nu hin gufachiiftu. Jaalala keenya cimsiti malee nu hin diigdu. Tokkummaa keenya yaa cimsannu qaama guddina keenya gufachiisu yaa saaxillu jechuun barbaada jedha ibsi haala yeroo irratti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin kenname. Adoolessa 7 bara 2010 ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed. Yuunivarsiitiin Haramaya pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andaargaachoo fi artistii fi gaazexeessaa hangafa Mahammad Ahmad Qopheef dooktareeta kabajaa kenne. Jarri lameen kunneenis seenaa jireenya isaanii keessatti biyyaa fi hawaasaaf namoota waa guddaa hojjetan jedhamee jira. Faamii Abdurrahmaan gabaasa dabalataa qaba.
Yuunivarsiitiin Haramayaa sirna eebbaa kanarratti namoota jajjaboo lamaaf doktoreetii kabajaa kenneem. Obbo Gadduu Andaargaachoo yeroo ammaa pireezidantii mootummaa naannoo Amaaraa yoo ta'an kibba Wallootti kan dhalatanii fi dhaabbata sochii dimokiraasummaa saba Amaaraa keessatti qabsoo obsa fixachiisaaf hadhooytuu gaggeessuu cinaatti nama haqummaa fi walqixxummaa diinagdee biyyaaf amanu siyaasa boorawaa biyyaa xaliilchuufis nama aarsaa kafale shakkii fi sodaa saboota gidduu ture hanqisuuf hojiin hojjetan badhaasaaf kan isaan geessise ta'uun himame. የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ሆነው በጋራ የኢትዮጵያን ህልውናና የእድገት መሰረት ሆነው ኖረዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ ህዝቦች ለበርካታ ዓመታት በፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኡመኒ ኦሮሞ ፊ አማራ ሰባፊ ሰበለሞት ቢያ ወሊን ዲም ጅሬኛ ቢያፍ ጌ ኢሳ ጉማቻ ቱሬ ሃተው መሌ ኡመቶታ ለማን ግዱት ሸኪን siyaasa dinagdee fi hawaasummaa dhiibbaa uumaa ture. Obbo Gadduu fi jaalawwan isaa shakkii kana cabsuun guddina Itoophiyaa hegeree fi daandii guddaa saaqan. Warri bu'iinsa hojiitiifis argamanii badhaasa kana fudhachuu akka hin dandeenyees himamee jira. Artist Muhammad Ahmad Qophee Godina Harargee Bahaa Meettaatti kan dhalatanii fi artii fi gaazexeessummaanis hojii hangafummaa guddaa hojjetan. Baroota dukkanaa artii fi afaan sabaa guddisuun gumaacha isaan laatan badhaasaaf kan isaan geessise ta'uu sirnicha irratti himamee jira. አርቲስት መሐመድ አህመድ በኦሮምኛ ዘመናዊ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያ የሆነውን የአፍረንቀሎ ሙዚቃ ባንድ ዱካ በመከተል አርቲስት መሐመድ አህመድ ቆጴ ሴና ሙዚቃ አመያ ኦሮሞ ኬሰት isa jalqabaa kan ta'e hawwisoo afranqalloo hordofuun bara 1968tti hawwisoo biiftuu biyya teenyaa jedhamu hundeessan. Seenaa muuziqaa Oromoo ifatti akka ba'u gahee guddaa gumaachan diraamaa hedduus barreessan. Artistiif gaazexeessaan hangafni kun har'a as gahuuf jaalawwan isaanii fi sabni bal'aan tumsaan isaan cinaa dhaabbachuu dubbatu. Abubakar Musa dhalachuu eenyummaa fi irraa kanaan hin dhalatu nan agartu. Namni waan na duri osoo giraafaan Alishan Boofaan dhalachuu akka gaazexeessaatti seenaa gamtaan kumaa damma kumaa idee tiga. warri akkasii warri osoo dhalachuu baatan ani mul'adha. Ayyuuba Abubakar fa'aa Sheek Maammed Rashaad fa'aa ayyoonni duraati. Warra duraanii kana hundaaf kabajaa guddaadhaan qaba isaanirraa baradhee isaanii fakkaata jedheetiin hojjedhee. Yuunivarsiitiin Haramayaa bara 2007 yeroo jalqabaatiif namoota lamaaf doktoreetii kabajaa kennuun isaa ni yaadatama. Dhaloota kalaqaan badhaadhee kan kaka'umsa hojii gonfatee kan jaalalaa fi araaraan tokkummaa dimokiraasii biyyaa ijaaruu ta'uu qabu jedhan pirezidaantii itti aantuun mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xaayibaa Hasan. Yuunivarsiitiin Haramayaa barattoota ogummaa garaagaraa barataa turan 8,152 eebbisee jira. Faamii Abdurrahmaan. Dhaabbiin barnootaa buleessi kun eebba isaa har'aatiin digirii jalqabaan barattoota 6,121, digirii lammaffaan 810, digirii sadaffaa PhD'n immoo barattoota 43 ogummaa adda addaan barsiisaa ture eebbise. Kanneen keessaa harki 24 dubartoota. Keessummaa kabajaa ta'uun sirna eebbaa kanarratti kan argaman pireezidantii itti aantuun mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xaayibaa Hasan dhaloota ogummaaf kalaqa gonfate kan jibbaaf qoodamiinsa balaaleeffatu beekumsa horataniin biyya ceesisuuf cechaan hojjechuu qabdu jedhan. ዩኒቨርሲቲዎቻችን ከመላ ሀገራችን ማዕዘናት የተውጣጡ በርካታ የአዲሱ ትውልድ አባላት barattoonni yuunivarsiitiiwwan keenya dhaloota haarawaa roga biyyattiirraa hirmaatan waaltaa beekumsa tokko irratti warreen hirmaattan waan taataniif barattoonni jaalala biyyaa kan jabeeffattan gaaddisa Itoophiyaa jalatti kan walitti qabamtan jaalala dhiifama wal dhagahuu rakkoolee kan furuu fi waliin dhaabbachuun aadaa hiyyummaa dhaaluu qabdu. Boodattafummaa wal jibbinsa walitti bu'insaa fi haloo dhaloota hadheeffatee balaaleffatu ta'uun waliif kutannoon kan tumsu aadaa dimokiraasii kan jabeessuu fi naamusa gaarii kan gonfate biyyaa fi hawaasaaf quuqamaan hojjetu ta'uu qabdu. Pireezidantii bakka bu'aan yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Jamaal Yusuf Gamasaaniin yuunivarsiitiin isaanii waggoottan 65 irraa dura baruu fi barsiisuu qo'annoof qorannoo tajaajila hawaasaan dhaabbata guddina biyyaaf qooda guddaa qabu kan hayyoota gameeyyii jajjaboo akka Looreet Profeesar Gabbisaa Ejjetaa fa'aa oomishe jedhanii har'aas qulqullinaa fi qorannoo hawaasaa bu'uureeffateen dhaabbata dorgomaa jiru
jiru ta'uu ibsan. ምርምርን በተናጠል በተበታተነ አኳኋን ከመስራት ተሻግሮ ዩኒቨርሲቲን keenya qorannoowwan karaa faffaca'een qorachuurra qindoominaan qorachuurra akka hawaasaa furuurratti xiyyeeffachuun teekinooloojii bu'aa qabeessa gorsaa fi yaada hawaasaa maddisiisuu irratti argama. Bara baajetaa 2010 xumurre kanattis qorannoolee 44 xumuree hawaasaa yoo geenyu 310 adeemsarra jiru. Karaa teekinooloojiitiinis 17 fayyadamtoota biraan geenyee 173 adeemsarra jiru. Barattoonni eebbifamanis beekumsaa fi ogummaa horataniin biyyaaf hawaasa gargaaruuf qophii ta'uu dubbatu. Ani amma beekumsa argadhe kanani hawaasa koo tajaajiluufan baay'ee qophaa'aa jira. Sababni isaas beekumsi kun yoo ana qofaaf ka fayyadu ta'e faayidaa hunda takka hin qabu. Beekumsa an argadhe fi dandeettii fi ogummaan kun saba koo qofaaf oolee biyya koo yoo jijjiirre duwwaadha faayidaa kan argatu jedhatte. Seenaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti dhaloota jalqabaa kan ta'e Yuunivarsiitiin Haramaayaa isa bara kanaa dabalatee hayyoota 85,000 ol biyyaaf addunyaaf gumaachee jira. Bara kanaas hayyoota 8,152 galma seenaa qabeessa afran qalloo keessas sirna miidhagaadhaan eebbisee jira. Faamii Abdurrahmaan Haramaayaa Yuunivarsiitii.